Gatii gaarummaa gaggabaa tokkotu kufee lafa dha'e. Jedhee iyyee tokko biraan ba'ee, maaloo na gaggabaa, namatu gaggabee jedhee waamicha jalqabe. Namni siyaa'ee dhufe maal takka mudate iyyaafachuu eegale. Harka harkaan gaafatee jedhee iyyee inni dirmachiise, anoollee hin beeku wanta isa kuffise. Utuu jechaa jiruu mataa ol qabate. Inni kufee ture ol ka'ee dhaabate. Abaluusaa baasaa, eenyutu na dha'e? jedhee hedduu ariitiin haasa'e. Gurbaa kana qofatu sirra garmaamuusaa, agarreerra garuu nuun galle waliinsa. Iyyuullee iyyeera, haa ta'u iyyuu hin beeknu, nu iyya dirmanne harka keessaa hin qabnu jechuudhaan haasa'e. Gurbaatti harka qabee gaaffii gaggabichaa deebisuu jalqabe. Harkisanii reebuuf qubatti qabanii nama isaaf rakkate hamaa fakkeessanii. Gurbaan aarii guddaan, mana olibaata isuma jedhee gurbaa qabee reebuuf itti gama. Kan akkasii hedduutu sababii gaarummaa gaggabaadhaaf iyyee lola ofitti uuma.